abadan bilbiluma kana hin kaasu osoo waan fe'ee ta'eeyyuu jechuudha. Waan fe'ee osoo ta'e bilbila kana hin kaasu jechuudha. Maaliif hanga iccitii sun gadi guuramutti bilbila kana hin kaasu jechuudha. Dhugaan qabaafuu dhugaan iyyaa jirti. Mee viidiyoo kana dhaggeeffannee sagalee kana dhaggeeffannee walitti adeemnu jechuudha. Sagalee inni arge jechuudha. Siifoo nama akkana sinseene maal iccitiin agarte dhugaa dubbachuudhaaf ati waa sitti hasaasaa jira garuu dogoggora wanti namatti hasaasu kun ani iccitiin ati agarte maali iccitiin ani hin beekne tabiroo dhuguma nu yeroo walitti dhufnu akkana jennee walitti hin dhufne haasawaa akkana haasaa xixiqqaa kanaan ammaas akka biroo taana jennee yaadnellee hin beenyu kanalleef walitti hin dhufne maaf haala kana maaltu fidime ani kaniin juu nu waa hedduu waliin jennee jira wajjin saasonyee taphannee jirra jechuu barbaade walumaa galattuu karuu warra keenya inni guddaan taphataa baanee hanga waan fuula keenya dura hunda sirreeffachuu irratti waliin xumuranne hanganatti waan hin jirreen bifa ammaatti haasoytu kana jiraachuu danda'a. Kun ammoo dogoggoroonni gurguddaan silkii kaaftees dhiisteesi kuni rakkoo of danda'e mataa isaa qabaa jechuudha. Garuu dhiisuun rakkoo furmaata hin fidu. Dogoggora uumamallee furuu hin ta'u. Kaasumaatu dogoggora jiru hunda furuu danda'a jechuudha. Sifuyyee nuu dhuguma dhugaan jaalalti dhugaa yoo jiraate wanti hundi waan silaa jiru yoo ta'e dogoggorootni yoo jiraatillee ni sirraawaa jechuudha. Kanaafi ani iccitii harkeen jira maarreetii harkee suuraa san akkasii asiin na ergitu malee ati kee waliis jalaan kaasuu naan bilbilinii okay maaltu dila kana fide siifoo duuba jaalalti baanan akkanuma ani kana dibe keessa dhugaa na jaalatta taanaani haalli fedhe yoo dhufe akkana haasoyta jee sineeku maaliifi waan baay'eetu jira jechuudha. Namni wal jaalatu waa hedduutu jira. Fakkeenyaaf dogoggoroonni uumamuun mala yoo uumamallee waliif obsuu irra dabruu waan jira hunda waliin sirreessuu waan higireetaa irratti mari'achuu faatu jiraata malee wanti ammaan tana akkanuma murteessitee jala saraartee waan xiqqoo jecha akkana jettu duuba higireeteenyaaf maal yaaddeeti. Kun baay'ee na dhiba akka kunis furmaata hin ta'u of keessa deebitas gabbaasiin jechuu barbaade siifooyyee. Waan jedhu dhageessanii taarika beekaa bara. Wanti uumame maaliif silkiin kaasne maaliidhaaf silkii kaasuu diddaa yoo silkiin kaafame bakka wanni ta'ellee dogongoraa hin jiru kaa wanni akkasiiyyuu abbaa fedheyyuu homa ta'e abbuma fedhe yoo ta'eyyuu dogongora inni qabu keessaa isa daa'ima qabu keessaa isa daa'ima balees qabee anas jana jennee kabiraatis jana jennee isa citii isaa san baasuu didetu har'ammoo silkii maana jalaa kaasuu diddaa maaliidhaaf rakkoo hin jiru walii furraa abbaa ko hin jiru wanni akkasii hin jiru inuma hin jirre wanni akkasii inuma hin jirre maaliif namni tokko gaafa wal jaalatu waa hundumaa walitti meeti kan wal jaalatu garuu wal dhossaa yoo deemanii gisee biraatti hin qabamu akkuma tamma qabamte kanatti qabamuu jechuudha. Yoo jaalala dhugaan na jaalatte ta'e wanti jiruuyyuu mee ilaala waan inni jedhu bara yoo jaalala dhugaan na jaalatte ta'e wanti jiruuyyuu hin furama rakkoo hin jiru yoo jiraatillee rakkoo hin jiru hin furama. Warra eenyutti akkasitti jira. Maal jedha Oromoon keenya sobdee jaalatamuurraa dhugaa dubbattee jibbamuusii wayyaa jedha. Maalti dhugaa gaafa dhugaa dubbattee waan tokko waan jirullee gaafuma nama tokko walitti dhuftu gaafa dhugaa dubbattee namni sunillee dhugaadha si amanaa deema. Garuu gaafas itti walitti dhuftu immoo gaafa tokkoffaa walitti dhufu sobaan fakkeessanii lubbuutii onneetii ani si malee hin barbaadu ani si malee hin qabu ani nama biraa hin jana jedhu ani nama biraaniitii hin qabu ijoollee hin qabu jettee gaafa jalqabaasa yoo odeessitee har'a hoo maalidha? Sobanii jaalatamuun abadan eessanuyyuu sin ga'u bultiillee namaaf hin ta'u sobni akkanaa kuni bultiillee siniif hin ta'u jechuudha warri dhiiraa kun dhaggeeffadhu atamma akka keetitti siifanin attaallalee jaaladhaa jechuu keeti
siifin attaallalam kaan maaliif qabamte waan ta'eef kasi qabillee haquma ati haqas qabu haqan dhugaadhaan deemu anatu dhugaadhaan deemafu qabamte jechuudha. Maaliif osoo ani dhugaa qabaachuu baadhu ta'eyyuu qabamuu hin dandeessu. Garuu ati na sobdee waa hunduma isaa sobdee fakkeessitee osoo haadha manaa qabdu osoo daa'ima qabdu osoo beektee osoo ana jala jantu ana irrattis ka biraatis osoo jala jantu kana hunda qabamtee jechuudha. Kanaafi akkuma Oromoon jedhe san osoo gaafuma duraayyuu warri dhiiraa jechuudha dhugaa dubbatan. Kanaaf ka'umsuma duraa gaafa dhugaa dubbattanii shamarra takka si faana deemuu dandeessi. Gaafa ati sobdee fakkeessitanii akka waan isin malee namni hin jirree dhiirri tokkichi isa malee isin hin jirree fakkeessitanii shamara san malee hin jaallan jettanii fakkeessitanii asii deebitanii immoo shamara irratti cubbuu hojjettu dalagaa hojjettu jechuudha. Kan si jala jirtu sun illee shamara. Anis shamara. Ishee sadaffaa deemtu sun shamara. Maali kun? Ajaa'ibaa bar. Warri dhiiraa kun ajaa'iba qabdanii bar. Amma immoo bilbila ni alaan kaastu. Bilbila akkamitti kaa? Akkamitti kaa bilbila? Bilbila maaliin kaasaan? Ganaa takka iccitii kee gadi ba'a ammoo. Dhaggeeffadhan waan biraas dhaga'ee jira. Ganaa ammoo asirratti nam atuma beektutu ammallee asirratti naa fida jechuudha. Waan ati iccitii ati qabdu jechuudha. Takkaan jechuudha. Takka jechuudha. Situ miidiyaa irratti baas. Situ sobee fakkeessee jaalalaan deeme jechuudha. Jaalalli fakkeessaa hin qabdu. Jaalalli dhugaadha. Dhugaadhaan kan jaalatan. Jaalala dhugaa dubbattee jaalatta malee sobdee fakkeessitee akkuma nama fakkeenyaaf daa'ima qabdu hin qabu jettee fakkeessitee dhufte. Deebitee immoo yoo suuraa fi sagalee shamarranii argu hin jiru jettee wakkatti kuni fakkeessuu jechuudha. Jaalala sobaa. Okay? Jireenya miti kun jireenya sin hin ta'u jaalala kanaa jireenya namaaf hin ta'u abadan. Kanaaf ijoollee shamarran keenyaa of eeggadhaa. Dhiironni osuma niitii qabanuu osuma haadha manaa qabanuu irratti deeman. Isheen jala jirtu shamara akka kootiiti. Ana irratti deemu shamara akka kootiiti. Kan ishee sadaffaa sun shamara akka kootiiti. Nuti shamarran akkuma hani keenya irraa qalbiin ta'e bakka hunda sirraa adeemti. Kanaaf of qoxxobuu qabdan. Of eeggachuu qabdan. Kanaaf obboleessa koo siifaa yaadu ka biraa kan akka anaatti siin qaroomne siifaa yaadu. Anasitti qaroomee jira. Abbaaddeen immoo hin dhiifamu laa iccitii kee ganaan takkaan gadi yaasee ila hangalaan haadha manaa keetii walitti ila sinaquutti si geessisa jechuudha malee ani illee akkatti hin dhiisu. Maaliif isheenillee haqa qabdi. Maaliif wanti kun kan uumameyyuu isheenillee haqa qabdi akkuma koo haqa qabdi jechuudha. Isheenis an akka anaati haqa qabdi shamara waan ta'eef. Maal ishee kan taatu ishee irratti deemta. Ishee irratti deemte ana irratti sin deemta. Maalati meeqa fuudhuu barbaaddetti? Moo attaalaluu barbaaddetti? Warri dhiiraa kun keessattuu warroonni dhiiraa tokko fakkeessitanii shamaran jaalatina. Jaalattu takkittii onnee keetiin jaaladhu. Hanga addunyaa har'a jirtu ishee wajjin onnee qulqulluudhaan wajjin jiraadhuti jireenya kee wajjin uffadhu. Kanaan boodatti hin fakkeessinaa jechuudha. Kanaaf obboloota koo shamarranii gorsa kiyyarraa waa hin dhageeffattu. Ijoollee na gorsaa jirtanis hedduu takka naa galatoomaa. Anillee gorsa irratti isinii dabala. Maaliif namni tokko waa walirraa barachaa deemna. Atis naarraa barachaa deemta. Anillee sirraa barachaa deema. Maaliif namni yaada sii kennu gaafa yaada sii kenne waan baay'ee si babal'isaa deema jettanii yaada baay'ee si burqisiisaa deema. Yaada baay'ee si kenna. Kanaaf namni walirraa waa barachaa deema. Walirraa waa barumsa argachaa deemna jechuudha. Maaliif ana gorsi keessanii baay'ee tokko gaariidha. Dhugaa dubbachuuf ijoolleen komentii naa kennanii yaada naa kennaa jirtanii hedduu galatooma. Anis immoo hanga ofii kiyyaa beeku waan akkanaa kanarratti ijoollee barumsa akka fudhataniif anillee irratti barumsa kennuu barbaada jechuudha. Maaliif ani miidhame akka isaan hin miidhamne barbaada. Ani kanaan miidhame jaalalaan malee waan biraatiin hin miidhamne garuu jaalalaan sobamee jira jechuudha. Jaalalli kaa hin beektanii waan isheen nama goone hin qabdu. Kanaafi attaalalaminaa hubadhaa waan baay'ee irraa barattu. Nama tokko onnee isaa guutuuf si jaalachuu fi si jaalachuu dhabuu waan baay'ee irraa baratta. Kanaaf of durtoota kiyya adaraa keessan of eeggadhaa. Dhiira akkanatti nama sobanii osoo haadha manaa qabanuu osoo daa'ima qabanuu
osu deebi'anii nama lammaffaa janajjanu deebi'anii lammaffaa irrattis sadaffaa janajjanu haga kudhanii janajjanu isaa wantoota warra akkasii kanarraa of eeggadhaa jechuudha. Kanaaf abbaa kootti siifaa baasu kan akkanaa jechuudha. Garuu immoo ani siifan akkanatti sinnisu jechuudha. Hanga maqaan kee takka takkaan tarraatti hinnifamu. Takka takkaan jechuudha. Takka takkaan iccitii kee takka takkaan gadi baasisi tanan si buloo akka booda jechuudha. Akka ila haadha manaa keetiin ila addaan baasu si taasisa. Garuu ani addaan baasu illee miti akka ishiin beektuun barbaada baqa. Akka ishiin beektu jechuudha. Addaan ba'ullee sin barbaachisu maaliif jireenya waan ta'eef garuu akka ishiin beektee atis waa hundarraa of qoxxubdu si taasisa malee akkanatti sin dhiisu. Garuu iccitii baay'eetu jira duubarra. Iccitii kee baay'een dhagaa jira. Hiriyootuma keetirraa iccitii kee baay'een dhagaa jira jechuudha. Kanaaf dhiirota akkanaarraa of eeggadhaa. Fakkeessanii nama jaalachuurraa of eeggadhaa. Sobanii nama jaalachuurraa of eeggadhaa. Jaalalli jaalala malee maal maalummaa daalamu jaalalli. Kanaaf fakkeessitoota akkanaarraa of eeggadhaa. Nama sobanii hanga yoomitti nama jaalatanii walitti hartanii maaliin gootu shamarran kana hunda dhugaa dubbachuuf. Dhiiruma nu jibbisiistanii warri dhiiraa kun soba keessan dadhabneef gaazii nutti jedhee jira. Sobuma keessan dadhabne fakkeessaa keessan dadhabne jechuudha. Hin fakkeessinaa. Na akkasiin jedha hordoftoota kiyya. Warroonni yaada naa qabdan ammallee yaada keessan komeentatti barreessaa. Akkasuma warroonni chaanala kee afaaraa taatan immoo sabskiraaybii gochuudhaaniin jajjabeessaa galatooma ulfaadhaa hanga viidiyoo biraatti walitti deemtu viidiyoo kanaan turtii gaarii isin jedha. Bye.